Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo WBO waliin nagaa buusu uummata dirooniin haleeluu dhaabuu qaba jechuun Ameerikaan gaafatte. Siyaasa Itoophiyaa gara nagaatti fiduuf barootaaf tattaafataa akka jirtu Ameerikaan abdii nagaa buusuu biyyattii keessatti qabdu jabeessuun ejjennoo ishee itti fufteetti. Akka kanaan guyyaa irraa Ameerikaan karaa ambaasaaddara ishee Finfinnee jiru Erviin Masiingaa dhaamsa mootummaa Itoophiyaaf dabarsitee nagaa akka buusu uummata isaas dirooniin haleeluu akka dhaabu gaafatteetti. Kanas Itoophiyaan waggaa walitti bu'iinsaa akka biraa dabarsaa akka jirtu yaadachiisuun walitti bu'iinsi biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru dhiibbaa inni uummata irratti fidaa jiru xiinxaluun barbaachisaadha jetteetti. Itoophiyaa keessatti lola adeemsifamuun uummanni bakkaa bakkatti miidhamuu isaatu himama. Lola Oromiyaa keessaan hawaasni 100,000 lakkaa'amu lubbuu yoo dhabu miliyoonaan lakkaa'aman qeerraa buqqa'uuf dirqamaniiru. Kanas yoo eertuu Ameerikaan uummataaf xiyyeeffannaa kennuun barbaachisaadha jechuun ibsite. Ameerikaan ibsa kanaan buqqaatonni biyya keessaa akka gara qe'eetti deebi'an, daa'imman mana barumsaa dhaqanii kunuunsa fayyaa akka argatan gochuudhaan seera dhabdummaa qaama qabsoo hidhannoo fakkeessanii mul'atu xumuruun yeroon isaa ammaa jetti. Maqaa faannoo jedhuun ajjechaa gara jabeenyaa hawaasa nagaa irra ga'u akka dhaabbatu kan of keessaa qabu ibsi ba'e kun seera dhabdummaa qabsoo hidhannootti daa'effatee adeemu dhaabsisuun amma ta'u eerteetti. Ameerikaan faannoon kaayyoo qabatamaa qabatee akka dhiyaatu ka gaafatu ibsi har'a karaa fuula miidiyaa hawaasaa Feesbuukaa imbaasii Ameerikaa maxxanfame kun seera dhabdummaan akka dhabamsiifamu gaafateera. Waraanni bilisummaa Oromoo marii lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru nagaan xumuruuf marii eegalee itti fufiinsaan gaggeessuu akka qabus ibsi har'a ba'e kun gaafatee jira. Oduu keenyatti aanuun humnatti ka fuulleffatu poolisiin federaalaa Itoophiyaa ogeessota fayyaa 47 to'annoo jala oolchuun qorachuu eegaluu isaa ibse. Gaaffii diimokiraasii haqaa gaafataa akka jiran ogeessota fayyaa humnaan doorsisuun gaaffii isaanii irraa duuba deebisuuf hojjetaa jiraachuu kan agarsiisu poolisiin federaalaa ibsa dhaadannoo of keessaa qabu har'a laateera. Waggootaan dura haalli akkanaa sochii hawaasaa jabeessuun inumaa uummanni akka xiiqii qabatu taasisuun ala akka mootummaan abdatetti qabsoo uummataa humnaan duuba deebi'uun mirkanaa'ee hin beeku. Bulchiinsi PP ammaas kadarbe irraa hubachuu dhabuun gaaffii ogeeyyii fayyaaf deebii gahaa laachuu irraa humnatti fuulleffatee jira. Sochii ogeeyyiin fayyaa dhimma miindaa fi faayidaa ilaalchisuun tibbana taasisaa turan hordofee ogeeyyii fayyaa 47 to'annoo jala oolchuun qorachuu eegaluu isaa ibsa irra baaseen poolisiin federaalaa beeksiseera. Akka ibsa poolisiitti ogeeyyoonni fayyaa to'ataman kunneen gaaffii mirgaa ogeeyyiin fayyaa kaasan da'oo godhachuun humnoota biyyattii keessatti jeequmsa uumuuf hojjetan waliin ta'uun lagannaa hojii seeraan alaa gaggeessuun damee fayyaa keessatti jeequmsa uumuun lubbuu dhukkubsattootaa balaadhaaf saaxiluudhaan shakkamanii jedha. Shakkamtoonni kunneen gaaffii miindaa fi faayidaa ogeeyyiin fayyaa kaasan jala dhokachuun lagannaa seeraan alaa eegaluu warri kaanis duula hojii dhaabuu akka taasisan kakaasuun dhukkubsattoonni du'aa fi balaadhaaf saaxiluudhaan hokkorrii fi jeequmsi akka ka'u taasisuun shakkamanii jedha ibsichi. Shakkamtoonni kunneen dhaabbilee fayyaa garaa garaa keessatti qaamolee hokkora hojii dhaabuu uuman uumuun qaamolee ogeeyyii fayyaa hin taane gaawonii adii uffisuun mooraa hospitaalaa keessa seenanii jeequmsa akka kaasan godhaniiru jedhe. Dabalataan olola hin taane afarsuun adeemsa tajaajila fayyaa gufachiisuun lubbuu namootaa tajaajilli wallaansaa isaan barbaachisu balaarra buusuun dhaabbilee mootummaa tajaajilli wallaansaa fi barnootaa kennamu keessatti adeemsa baruu fi barsiisuu danquus kaaseera. Kana malees waa'illan hojii isaanii kabajuun hojii irratti argaman doorsisuus odeeffannoo fi ragaa irratti hundaa'uun shakkamtoota 47 kana adda baasu isaa eere. Ogeeyyii fayyaa haala naamusni ogummaa fi seerri hin hayyamneen lubbuu lammiilee du'aa fi balaaf saaxiluun hojii dhaabuun warreen kaanis hojii akka dhaaban kakaasuu fi doorsisanidha jedhe. Kunis gochaa yakkaa ta'uu yaadachiisuun warreen kaanis gochaa kanarraa akka of qusatan hubachiisuu ibsa isaatiin eere. Poolisii federaalaa ogeeyyii fayyaa uummataa fi seera kabajuun tajaajila kennaa jiraniif eegumsa barbaachisaa akka godhu ta'uu mirkaneessuun qaamolee jeequmsa uumuuf socho'an irratti tarkaanfii seeraa fudhatuu cimsee kan itti fufu ta'us ibsa isaa kana keessatti beeksise. Ogeeyyii fayyaa Itoophiyaatti ergaman kibxata caamsaa 13 bara 2025 irraa kaasee kutaalee tajaajilaa murtaa'aniin alatti mormii hojii lagannaa gaggeessaa turaniiru. Ogeeyyii mormichaa kan eegalan erga gaaffiin baatii tokkoon dura ministeera fayyaa fi dhaabbilee mootummaa dhimma ilaallatu biratti galfatanii deebiin arganne hafanii booda ture. Mormii hojii lagannaa ogeeyyii fayyaa kan hordofees hospitaalonni fi buufataaleen fayyaa hojjettoonni isaanii hojii irratti kan hin argamne yoo ta'e tarkaanfii bulchiinsaa barbaachisaa akka fudhatan akeekkachiisaa turan. Heerri mootummaa Itoophiyaa kanneen gaaffii mirgaa qaban gareen hojjettootaa murtaa'an mirga hojii dhaabuu dabalatee mormii dhageessuu akka danda'an labseera. Haa ta'u malee mormiin hojii dhaabuu ogeeyyii fayyaa
heera mootummaa labsii ifaa ta'e akka hin qabne ogeeyyonni kan himan. Haalli kun garuu mootummaan ammallee xiyyeeffannaa nagaaf qabu gadi bu'aa ta'uu isaa saaxila ka jedhan hedduun dhimma kana qeeqaniiru. Inumaa ogeeyyota gaaffii mirgaa kaasanidhanii gidirsuun hin malle gaaffii isaaniif deebii malu laachuutu furmaata ka jedhan ejjennoo mootummaan qabatee jiru kana cimsanii mormaniiru. Oduu itti aanuun haati daa'ima ishee abbaa buddeenaa mucaa waliin ajjeefte du'aan adabamte. Ajjeechaa daa'ima isheen kashakkamtee fi abbaa buddeenaa mucaa du'aan akka adabamanitti murtaa'e. Taateen kun dirree dhaawaatti kan mudate yoo ta'u, haati daa'ima durbaa qabdu abbaa warraa jalqabaa wallabuun waliiktee daa'ima ishee qabattee nama biraatti heerumuutu himama. Haati maqaan ishee Annaa Bayyanaa jedhamtu kun abbaa warraa ishee kan mucaa isheef abbaa buddeenaa ta'e Biiruu Qalamuu jedhamutti gaa'ela dhaabbatti. Daa'ima umuriin ishee waggaa 11 kanas abbaan buddeenaa ishee kun humnaan qabee gudeeduutu himama. Haati daa'imaas waan kana dhaga'uun daa'imni ishee kun akka dabarsitee hin himne ijoollee hiriyoota ishee irraa kutuu eerame. Boodarraa ammoo abbaa warraa ishee waliin walii galtee daa'ima kana akka ajjeesan gabaafame. Manni murtii waliigalaa federaalaa kutaa dirree dhaawaa himatamtu tokkoffaa haadha dhalootaa ishee Annaa Bayyanee Gabra Yohaannis akkasumas himatamaa lammaffaa abbaa warraa ishee Biiruu Qalamuu Tasammaa caamsaa 15 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa yakkamaa ta'u murteessee murtii du'aa itti muruu gabaasni arganne mirkaneesseera. Taatee suukanneessaan gurraan dhaga'uuf nama sururan dhuguma ta'u jedhamanii kan hin amansiifne hedduun biyyattii kana keessatti irra deddeebiin raawwatu. Inumaa ajjeechaawwan gara jabinaan guutame maatii gidduutti osoo raawwatu waggoota dhiyoo as irra deddeebiin himama. Haalli kun Itoophiyaa seera safuu hawaasaa cabe deebisuuf gochaa ciigaasisaa hundeen gogsuu dhabamsiisuuf gochaawwan akkanaa namoota raawwatan murtii du'aan adabuu qabdi jechuun uummanni yaada laata. Tarii murtiin miilanaa kun yaada hawaasni duraan kennuun wal simaa ta'uun oolle. Kanaan dura nama Wallagga Lixaatti abbaa faadha ajjeese gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu itti aanuun Ambootti Atoobisiiwwan 4 tajaajila geejjiba magaalaa kennuu eegaluu isaaniitti ibsame. Bulchiinsa magaalaa Ambootti rakkoo fi komii hawaasaa gama dhiyeessii geejjibaatiin jiru furuuf Atoobisoonni magaalaa 4 tajaajila geejjiba magaalaa keessaa fi gara magaalota ollaatti kennan hojii eegaluu isaa ibsame. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii magaalichaa obbo Abarraa Baakiruu gaazexaa Bariisaatti akka himanitti baasiiwwan kunniin komii fi rakkoo hawaasaa gama dhiyeessii geejjibaatiin wal qabate yeroo dheeraaf ka'aa turan furuuf gargaaruu jedhan. Bulchiinsi magaalichaas komii uummataa kana furuuf boordii baasii siitii baasii jedhamu waliin walii galtee mallatteessuun baasiiwwan kanniin hojii eegalchiisuu isaa himaniiru. Baasiiwwan kunniin magaalaa Amboo keessaa dabalataan ammoo Amboo hanga Gudarii fi Amboo hanga Meexxii akka tajaajilan ibsamee jira. Oduu keenya birootiin US Sudaan meeshaa keemikaalaa waraanaaf fayyadamte jechuun qoqqobbii haaraa irra keesse. Ameerikaan bara darbee waraana siivilii humnoota deeggarsa saffisaa Rapid Support Force waliin gaggeeffamaa jiru keessatti meeshaa waraana keemikaalaa fayyadamuu ishee erga adda baafteen booda qoqqobbii haaraa Sudaan irratti kaa'uuf akka jirtu ministeerri dhimma alaa beeksise. Alergiin Ameerikaa gara Sudaanitti ergitu kan daangeffamu yoo ta'u, waxabajjii 6 irraa eegalee daangaan liqaan faayinaansii akka kaa'amu ibsi dubbii himaa Taamii Biruus ni mul'isa. Waraanni Sudaanii fi garee waraanaa Rapid Support Force lamaan isaanii kanaan dura yeroo wal dhabdee kanaa yakka waraanaatiin himatamaa turan. Waraana waggaa lamaan dura waraana Sudaanii fi humna Rapid Support Force gidduutti aangoo qabachuuf jecha eegaleen namoonni 150,000 ol ajjeefamuu isaanii maddeen gabaasu. Oduu keenya birootiin dooniin waraanaa haaraa Kooriyaa Kaabaa osoo eebbifamaa jirtuu mancaate. Kiim warra hojjetan irratti dhaadate. Kiim Joong-un warri doonii waraanaa mancaate hojjechuutti hirmaatan kabaja biyyaa miidhanii jedhanii qeeqan. Dooniin waraanaa haaraa Kooriyaa Kaabaa osoo eebbifamaa jirtuu mancaateetti. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong-un doonii waraanaa haaraa biyyi isaanii kamisaarraa yeroo eebbiftutti garmalee manca hordofee taatee sana gochaa yakkaati jechuun balaaleffachuudhaan gochaa badii obsaan irra darbamnedha jedhe. Kiim warri doonii kana diizaayinii ishee hojjetan kabajaa biyyaa garmalee waan miidhaniif itti gaafatamuu jedheera. Dooniin waraanaa toonii 5,000 ulfaattu kun manca'uun madaallii eeggachuun dadhabuun dhuufteetti. Miidiyaan biyyattii taatee kanaan wal qabate namni miidhame jiraachuuf dhiisuu hin ibsine. Taatee kamisaa kaleessaa ba'aa biyyattii buufata doonii Choongin jedhamutti mudate guutummaan guutuutti dhibaa'ummaarraa qamadde itti gaafatamummaa ofii baachuu diduu fi yaarrimee saayinsii kan hin bu'uureffannedha jechuun Kiim qeeqeera jechuun maddi oduu kanaa BBC'n gabaaseera. Namoonni diizaayina doonii kanaa irratti hirmaatan ammatti maal akka adabaman hin beekamne.
biyyattiin mirga namoomaa lammiilee biyyattii hin eegdu jedhamuun qeeqamti. Kooriyaa Kaabaatti namni sababa kamiifuu sadarkaa jechuun danda'amuuf ni hidhamaa jedhu rogeeyyiin. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.